warri mootummaa deeggartanis warri waboo deeggartanis waboon as ba'ee Eniyooni nabiyyi faarsee abiyyi nabite jechuu miti wakiila fanaa kennan jechuu miti hin barbaadu ani maallaqa siin barbaadu lafa isaanii gaarii waan hojjetteef dhaqee yoona ishee faarsee kaaree meeqasii kennite sii hin jiru rakasee jira amma bira darbinee jira waan baay'ees mirqaanuu nurra jiru ni ta'a ni milkaa jedhanii yaaduun wanta of faarsuun kun haa dhaabbatume. Nu waboo jechuun kanadha wal faarsuu keessatti otoo warri PP deeggartan warri waboon kun uummata isaaniif jedhaniiti akkas ta'u. Namni too jaallatu kana nageenyaa immoo sodaa tokko malee waa'ee marii araaraa irratti harramee yaada uummataati ilaalla keessattuu marii gartee karaa tikitookiin ayyaana mariisee deeggartoota waboodhaa deeggartoota mootummaa akkasuma gartee kan waboo sin deeggarre kan mootummaa sin deeggarre dabree deeggartoonni oofee kollee keessa jiranii jechuudha as keessa yaadota gartee wal falmisiisaa faallaa ta'e maaliifin waan kana isiniif dhiyeessuun barbaachise anis viidiyoo kana keessatti uf ilaaluu dandeenya jechuudha ammatti maaltu nu barbaachisa erga ayyaanan dabarse as keessatti jechuudha namoota gurguddaa hedduutu as keessa jira fakkeenyaaf waan kana keessatti jechuudha kan yaada isaanii kennatan akkasuma gartee erga dhumarratti ayyaanaan dabarsee takkatu jira jechuudha hundi kennayyuu gahee nageenya isa jennu afaaniin gammanne haa araaraman jennu kana gahee kenna baachuu qabnaa jechuudha ammatti maal godhuu qabna ayyaanaan waan ergaa nu dabarsuu qabaa jechuudha mee har'a kana waliin dhageeffan haga xiqqoo takka jechuudha Abduu Rabbii moobaayila biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jedha jalqaba kan viidiyoo kiyyaa haga dhumaatitti dhageeffadha tariyoo sagaleen takka kan isin rabbashu jiraatte fagoorraa sagalee dhufaa jirtu jira sagalee nuti dhageeffadha dhiifama duuba waa'ee marii araaraa Taanzaaniyaatti deemaa jiru kana irratti atis gartee kan siyaasa beekus kan siyaasa hin beeknes kan gartee akkanumatti jaalaluma uummata isaatiif miidhaan uummata isaatti dhagahameetiin dubbataatiin ture haala rakkoo gartee nageenya Oromiyaa keessa jiru kan waggaa 5 kana isa yaachisaatiin ture illee jechuudha gahee isaa bahatuu qabaa jechuudha gaheen inni bahatu maal inni waan isa gartee yookiin mallaqa isa kafalchiisuu miti waan gartee dhiibbaa isarra geggeessuu miti jechuudha waanuma dandahu bakkuma jiruutitti waanuma godhuu dandahuudha jechuudha mariin araaraa kun akka gartee fiixa gahee akka gartee nageenyi Oromiyaa keessatti bu'uu fi atis maal godhuu qabna arrabuma keenya to'achuu dandahuu qabna haala akkaataa adeemsa kaleessaatii fi haga mariin araaraa haga gaaddisa araaraa keessa isaan jiran kana nuti akkamitti deemuu qabnaadha kanarratti illee deebisaa ayyaanaan kennetu jira jechuudha tarii namoonni tokko gartee fakkeenyaaf ayyaanaallee ilaalcha faallaa ofiitiin namoonni madaalaa turan jiru haa ta'uti inni kanarratti illee waan dubbate qaba haga dhumaatitti yoo viidiyoo kana dhageeffattan waa hedduu keessaa barattan waa hedduu qo'achuun amma komantii kana jalatti illee namoonni tokko fakkeenyaaf yoo nama gartee waboo deeggaru kan waan isin hin feene tokko dubbate isa qofa irratti xiyyeeffatanii isaaf komantii barreessuu osoo hin taane yookiin kan biltsiginaa deeggaru isaa qofaaf komantii barreessuu osoo hin taane yeroo har'aan tanaa wal dandahuudha ayyaananis gartee waan kana wanni mariisiseef maalinni yaada uummata keessa jiru kana akkasitti uummata irraa funaana jechuudha waan akkanarraa ammatti uf qusachuudha qabna marii araaraa kanaaf yaanni barbaachisu ammatti maalinni waggoota 5 dabre kana ka keessa turree miti amman tana haga gartee gaaddisa jiran kana yaada addaa maddisiisuu dandahuudha qabna ka jedhudha kanaafidha waa'een gartee marii kanaatillee jechuudha garuu kana ammoo jechuudhaa fi yaada namoota biltsiginnaa deeggara jedhan yaada namoota gartee waboo deeggara jedhan akkasuma gartee kan isaan lachiyyuu hin deeggarre ka yookiin ammoo gartee lakki qawwee maa'uu hin deeggaru qabsoon ka qabsaamuu qabu karaa nagahaatiin akka gartee oofee kofaatti jechuudha ka yaada kana qabanillee jechuudha as keessatti yaada isaanii yeroo kennatan yaada namoota keessa jiru kanarratti deebisaa kennuufidha jechuudha kanaafidha mee haa dhageeffannu ka yaada isaanii kana mee dhageeffadha humni siyaasa Oromoo lamaan kana gidduu akka jirtu addunyaanis beekti icciitii godhanii waanuma asitti Oromootti haasofnu miti wannichi addunyaarra jira waan keenya waan siyaasni Oromoo. Kana maaliif hin kaasa seetan humni Oromoo siyaasni Oromoo bakka lamaan kana murteessaa utuu jiraatee jiru kanneen immoo naaffatanii jiran abaa'oo karaa nagaa kaafaa'u as finnee mariif dhiyeesse maal jechuun burjaajii uumuudha mataasaa kan danda'e. Homaa gochuu hin danda'an saba kanaaf dhugaa dubbanne yoo ta'e. Kanaaf han isaan gochuu danda'an yookaan mootummaatti gargaaru yookaan immoo abaa'oo woboo gargaaru kana danda'u. Siyaasa Oromoo keessatti shoorri isaan taphatan har'a bakka maluuf hin jiru. Kanaafuu ijji keenya yeroo hundaa warra kana lamaan irratti ta'etu furmaannis nagaa buusuunis isaan irratti haa dalagamu. Isheen dhumaa lolli amma deemaa jiru lola Oromoo kan jettu tokko har'as irra deebi'amteetti. Takka ishee akkasii irratti afaanuma qabu nu barbaachisaa ta'e natti mul'ata ayyaana yoo dandeesse. Oromoof Oromoo miti kan wal lolaa jiru. Kan mootummaa Itoophiyaaf qacaramee jiru dhiigaan abbaa fe'aa ta'u ilaalcha isaati kan nuyi lolaa jiru. Ilaalcha sirna fi kan immoo uummata kootu miidhamaa jira gaaffiin bara dheeraaf gaafatamaa ture deebiin arganne kanaafuu kanan gochuu danda'u lubbuu koo qaalii waga wareeguutti meeshaa kaaseenii saba kanan faana loladhaa ka jedhe immoo abaa'oo wobootu jira jechuudha. Akkaataa kana kan Oromoof loluutii fi kan sirna Itoophiyaa keessatti mootummaa ta'ee deemuu barbaadutu walitti jira malee kan keessatti immoo Oromoof Oromoo lajjeessu
yaada ilaalcha sana waan ta'eef bifa sana ilaala lola obbolaa gootee xiqqeessuun barbaachisaa miti ka jedhu kaasuun barbaade. Amma kun deeggaraa wabooti. Yaanni isaa fakkeenyaa fi araara kanarratti waa'een biyya san keessatti jechuun araarri nu yoo kabu'e jechuu isaati. Fakkeenyaaf waboo deeggara jedheeti amma inni. Asirratti wanti tokko isin hubachuu qabdan warri deeggar waboo deeggarra jedhanis yaanni isaan kennatan akkanumatti lafa taa'ee gartee kan waboon isa quban qabne waboo deeggarraadhaan ilaalcha isaa qofaan jechuudha. As keessatti gartee kan dhugumaan gargaaru yookiin ammoo mallaqaan kan gargaaru kan yaadaan gargaaru kan dhugumatti miseensa ta'e illee jira. Kan akkanumatti gartee akkama gargaaru afaanuma qofaan waboo malee furmaanni biyya sanii hin jiru kan jedhu illee jira jechuudha. Humna tokko gahee keessaa kan qabne jechuudha. Warrummaan gartee fakkeenyaaf biltsiginnaatis kan mallaqa argatu illee jira kan mallaqa argan illee jira. Tokko tokko ammoo jibbannu keessa guutemi kaba waboo jibbuudhaaf mootummaa kana deeggaru illee jira. Kan mootummaa kana jibbuudhaaf ammoo waboo deeggaruun jiru akeekaa miti beekika akkaataa adeemsa waboo jaalateetiif akkaataa adeemsa mootummaa jaalate jechuun waa'een adeemsi mootummaa maali waboodhaa maali ta'e yoo jechuun kan humaa addan beeyne jechuudha garuu kan akkanumatti jibbaa tokko irraa kan qabu irraa kan jaalatu hedduutu jira jechuudha. Duba yeroo deeggaraa wabooti jedhame waan waboodhaan walitti hin hidhaa yeroo hedduu waan akkasitti mul'ata jechuudha. Amma fakkeenyaaf sababa inni waan kana jedheedhaaf namni hedduun gadi bahee dubbachuu danda'a. Ammoo isa yookiin ammoo waboodhaan wal quba qaba yookiin ammoo wal quba hin qabu jechuudha. Akkasitti fudhachuu qabdan jechuudha. Duuba amma akka yaada isaatitti marii kana keessatti humni Oromoodhaa lama qofa ta'uu qabaadha. Warra biyya bulchaatiin jiru kan mootummaadha akkasuma gartee waboo warri lallaafatee jedhe fakkeenyaaf kan akka Ofeekoo kan akka Abaa'oo HD kan akka Daawud Ibsaa kan warra gartee amma hattaa hidhaa jiru kanallee dabalatee jechuudha. Kunniin Oromoodhaaf faayidaa tokkollee hin goone dadhabaniiti jiranii Oromoodhaaf faayidaa tokkollee hin qabanii carraan isaan qabanii biltsiginnatti baquu yookiin Abaa'ootti baquudha jechuun biyya san keessatti humni lameen kana qofa ta'uu qabaa jechuun akka deeggaraa waliin saamne jechuu barbaadeetiin natti fakkaata. Itti aansee ammoo humni wallolaatiin jiru humna Oromooti waan jedhamu kana jala muriitii afaanii qabii jedheen ayyaanaadhaan. Maalinni wanni inni afaanitti qabu humni kan wallolaatiin jiru Oromoodha waan jedhamu kana kan wallolaa jiru sirnaadha. Akeeka kan wallolaatiin jiru warra Itoophiyaadhaaf qabsaa'u fi warra gartee Oromoodhaaf Oromummaadhaaf qabsaa'uudha. Oromoon kan isaaf qabsaa'u waboo qofa qabaadha. Dhugaadha sirnaadha kan wallolaatiin jiru. Kan wallolaa jiru sun ammoo gartee kan sirnaaf wallolaa jiru sun Oromoo lameeni kan jirudha. Hundaafiyyuu mee deebisaan ayyaanaaf hin dhiisa. Akka amma jechuun yaada isaa kanaatitti jechuudha. Irra deebiitiin isiniin jedha deeggartoota jedhanii isaan haa dubbatan malee warri isaan ni deeggara jedhan sun isaan quba qabaatu danda'a qabaatu dhabuu danda'a. Waa'ee araara kana dhaga'uun waan tokko waan guddaadha keessattuu sabni keenya bakka lamatti naannoo lixaa keessatti fi asiin gara Gujii kana keessatti rakkoo guddaa kan argaa jiru saba. Mootummaadhaaf illee kan dhaamuu barbaadu at least warra mana hidhaa keessa jiran sanallee sila jarallee jara wajjinis mariin sila eegalame yookiin furmaanni wayii kennameef maaliif mana hidhaa sana waliin turre yeroo biyya jiru jechuudha namoota torba Kennasaa Ayyaanaa ni ukkubaa Daayit Abdataallee ni ukkubaa Gadaa Gabbisaanis ni ukkubaa Mikaa'el Booranis akkasuma bakka fayyaan qaban harki caalu namoota gurguddaadha. Yoo jara kana wajjin illee mariin gaggeeffame akka yaada kootti sabni qalbiin isaa ara galfata jedheeti yaada. Qabsoon itti fufa Dr. Abiy waraanaan miti qawweedhaan miti karaa kiloon seene qabsoo ummataatiin seene. Dirqamaa miti waraanni yeroo keessattuu yeroo ammaa yeroo uummanni dammaqee jiru akkamitti mirga isaa akkatti kabachiisuu danda'u ni beeka uummanni gaafa dubbiin jabaatee dhufe jechuudha. Kana jennaan warri bosona jiranus uummataaf yaadanii mootummaan keenyas uummataaf yaadee at least 50% karaa walakkaa walii deemanii waan walii galan waan waloo qabname hundinuu Oromoodha. Oromoodhaaf qabsoofna jedhu qaamni lammanuu kana jennaan inni biyya bulchus maqaa Oromootiin aangootti ba'e inni bosona jirus maqaa Oromootiin bosona galee kana jennaan Oromoo kana giddu gala godhanii waan gaarii yoo nuuf fidanii araara nuuf fidanii dhufan dhugaa uummanni kanarratti Rabbiin kadhachuu qaba. Maammasaanii Zubeerii I think ammatti biltsiginaa deeggaranatti fakkaata garuu ammoo waan inni jedhee waanuma dhugaati jechuudha. Keessattuu fakkeenyaaf mootummaan akkuma gartee marii araaraa kanaaf taa'uun akkuma gartee nu gammachiise kanatti warra hidhaa jiru hooggantoota Abaa'oo HD warra gartee karaa nagaatiin qabsaa'u kan akka gartee Abdii Raggaasaa Ayyaanaa warra hidhaa jiru gartee hooggantoonni Abaa'oo ammayyuu gartee hidhaa jiran qeerroon kuma meeqatamtu hidhaa jira jechuudha. Kanneen waliinis mariin eegalame hatta gartee yooma garaagarummaan siyaasaatiif duraan dhiibbaan jiraate iyyuu kunoo warra gartee qawwee hidhate waliin iyyuu amma gadi ta'anii araara buusaa jiranii akka Oromoo guutuu jidduutti gartee araarri buuf akkasuma gartee uummanni kunneen warra jiru isaanii Oromoodhaaf qabsaa'aa baheedha. Mana hidhaa san keessatti miidhamaati jiranii dhukkubsataati jiranii akkasuma isaan gariin ammoo warra jiru isaanii soo qabsaan umriin isaaniitu gartee gara manguddummaatti achi deemeedha. Kanneen tokko keessatti dararamaati jira yeroo garaagaraatti sabni kun illee gaafachaati jira. Kanneen illee hiikamuu qabaadha. Kun waan dhugaati waan gartee eenyuyyuu mootummaallee maaliif akka amma maree irra taa'uudhaaf hin galu tarii immoo yoo mariin araaraa kun milkaa'ee
gaduma dhiisan natti fakkaata. Mee hundaafuu dhageeffadha. Kan itti aanteetiin haasoftu ammoo Masrat gaazexeessituu Masrat Dhaabaati kan Oromiyaa 11 irra hojjettu jechuudha. Dhageeffadha. Nagaan biyya kanaaf aboo Oromoo Oromiyaaf haa ta'u jechaa turre. So kan gaafachaa turre egaa haala kan mijeessuu danda'u mootummaadha. Mootummaan kana gochuu isaatti baay'een dinqisiifadha. Baay'een gammadasi. Waa'ee nagaa dhabuu irratti immoo miidhamaa jalqabaa kan ta'u dubartoota daa'immanii. Dubartoonni keenya baadiyyaa keessa jiranii haala addaatiin miidhamu. Dhala dhabuu, abbaa warraa dhabuu, qe'ee buqqa'uu, qabeenya dhabuu. So viiktimiin jalqabaa dubartii taate jecha daa'imatu abbaa malee hafaa, daa'imti maatii malee hafuu. So waan baay'ee arginee jirra. So walwaraansi kuni walwaraansa obboleeyyaniin jedhinaa hiinuun jedhu. Yoo waa'ee nagaa dubbanne nu arrabsu. Waa'ee nagaan haaboo jette karaa tokkotti si fidanii si arrabsu irratti duulu. Si xiqqeessu si galee eebaluutu si ergee siin jedhan baay'ee bara jireenya koo namni na ergateen beeku yaada ofii koo asis achis fakkaachuuf otoo hin taane karaa hundaan obbolummaan nageenya akka dhufuuf walitti dhiyeenya akka dhufuuf garaagarummaa qabnu wajjiniin immoo walitti siqnee akka hojjennuuf akka waliin adeemnuuf imalluuf ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu nan danda'a oolmaan koo bakka biraa ta'uu nan danda'a garuu immoo yoon suuraa wajjin ka'e yookiin immoo nama isa wajjin yoon na argani bitamee yookiin gurguramee yookiin ergamee yookiin basaasuuf miti ilaalcha akkasii sun siyaasa keessatti hanga hin jijjiiramnetti waliin hojjechuus hin dandeessu waan walitti si fiduu wajjiniin hojjechaa waan adda si baasu immoo anis sii kabajee atis naa kabajee waliin jiraachuu waliin maaltu nu barbaachisa nageenyi nu barbaachisa nageenya barbaaduuf immoo qawweetiin waggaa meeqa yaalle miti hin dandeenye waggaa baay'ee ture namoota baay'ee qaqqaalii hayyoota siyaasaa qabsaa'ota waraana gurguddaa tu baay'eetu irratti wareegame jechaadha hanga ammaa qawweetiin wal mo'uu dadhabne. Qawweetiin karaa tokkotti bahuu waan dadhabneef so maaltu nu barbaachisa namni nuffee jireenyi qaala'ee baadiyyummaan namni magaalaa jiraatu biyya isaa dhaquu hin dandeenye siyaasni gargar nu baase nu faffacaase nu qoqqoode wal nu jibbisiise wal nu hamachiise so maaltu nu barbaachisa araara kana akkamitti eenyu maal barbaada warri obbo maal barbaadu mootummaan maal barbaada akkamitti waliin hojjetu waa waloo waliin qaban maali Oromiyaa waa waloo waliin qaban ummata so ummanni maal barbaada ummanni waan barbaadu san irratti waliin ta'anii akka seencharii ammarra jirrutti akka ilaalcha siyaasaa addunyaan itti tarkaanfatutti waliin mari'atanii gara araaraatti yoo dhufan maaltu dhalata addunyaa kamtu rakkoo fida araara jechuun waa'ee araaraa haasa'uun maaltu gantummaa nama geessa wantoota akkasii beekumsaan ala xiinxallutu rakkootti nu fide jechaadha so nama siyaasaaf kennine waa'ee siyaasaa qofa akka dubbatu namni kun immoo waan biraa akka hojjetuu fi waa'ee nageenyaa hundi keenya bakka deemnetti waa'ee nageenyaa yoo labsine abaaramuu kee arrabsamuu hin qabnu. So dhaqeen yooniin abiyyi faarsee abiyyi nabite jechuun miti wakiila fanaa kennan jechuun miti hin barbaadu ani maallaqas hin barbaadu lafa isaaniis hin barbaadu homaas hin barbaadu dhugaan barbaada jaalalan barbaada waa'ee nageenya waa'ee biyya koo nagaan barbaada Adaanech waan gaarii waan hojjetteef dhaqee yoona ishee faarsee kaaree meeqa sii kennite siin jedha dhaabni nama bitus hin jiru rakasee jira amma sii galee kanaaf yerootti gurguramnuuf yerootti bitamnus bira darbinee jirra waan ta'eef waa'ee nageenyaa immoo sodaa tokko malee akka nu faarsaniif akka nu abaaraniif otoo hin taane waa'ee nageenyaa dhaabannee falminee nagaan nu barbaachisaa araara nu barbaachisaa waan irratti walii galtan irratti walii galaatii ummataaf biyyaaf nagaa kennaa. Yaada Masrat jette kana irratti waa hedduu irratti waliif galla wanni waliin galle jiraachuu baatu jechuudhaan amma akka nama tokkootitti masiin jechuun ammumayyuu fakkeenyaaf ammuma tanayyuu waa hima nageenya kana dubbachuun yookiin ammoo gartee mootummaa kana waan bakka gaarii inni dalage tokkotti faarsuun yookiin ammoo Adaanechi waan gaarii tokko hojjette jabaadhu jechuun yeroo jedhametti lafatu sii kenname kaaree meeqa sii kenname biltsiginnaa taateen bitamtee basaastuudha haala jedhamu haala akkasitti nurra deemaa ture nuti nageenya kanaaf yeroo dheeraa lallabaa turre ammatti anama viidiyoo kanaan gabaabse ofeekoo miseensa ofeekoo illee ta'ee ture garuu amman tana dhiisetti keessaa bahee akkasuma amma abaa'oos ofeekoos ta'uu hin barbaadu ogummaa kiyya qofaan hawaasa kan tajaajiluu barbaada ammoo nageenyi nu barbaachisa qawweedhaan amma booda qabsoon nu barbaachisu akka yaada isiititti jechuudha kan isin jetteedha amma qawweedhaan nu barbaachisuudha amma ammasaanii Zubeer kun illee akkasuma jedhee jalqaba irratti fakkeenyaaf amman tana yoo mootummaa san jijjiiruu barbaanne yoo akkuma gartee wayyaanee karaa nagahaatiin jijjiire sanitti karaa nagahaatiin hawaasni irratti ka'ee yeroo barbaadetti mootummaa jijjiiruu barbaachiselle jijjiiruun ni dandahama waan ta'eef ammatti qawween nu barbaachisuudha yaada isaanii ibsatan jechuun marima araaraa kanaa alattiyyuu qawween nu barbaachisuu ka jedhudha. Garuu ammatti qawween nu barbaachisu qawween nu barbaachisaa falmii akkasiisan hunda caalaa jechuudha wal dandahanii tumaanii kanarratti mee boodarratti inni nu deebisaa kenna fakkeenyaaf ayyaana jechuudha mee haa dhageeffannu ammas yaada ayyaana kana dhageeffadha hedduu waan nagaa kennaa. Manni kun manuma uummata Oromooti. Namoonni baay'ee mana PPT jedhu namoonni baay'ee immoo mana abbaa barbaadan haa jedhani.
Ani mana kana keessatti hundumtuu dhufee yaada isaa mari'atee kabajaa wajjin Oromummaan irraa calaqqisa taanaan haasofnee nagaadhaan yaadi isaayyuu bishaataa haa ta'u bishaataa baachuu haa dhabaatu wanta amma kaan keessaa irra deebiin barbaachisu nagaan nu barbaachisaa irratti namni wal falmuu hin danda'u. Nagaan nu barbaachisa gaaffii mamii tokko hin qabne nagaan ni barbaachisa sanaaf ta'anii qondaaltonni hooggantoonni siyaasaa gama lamaaniin iyyuu jiranii ta'anii haasa'anii mari'atanii dubbii hiikuu irratti hojjechaa jiru. So kuni barbaachisaadha. Barbaachisaa waan ta'eefis godhamaa jira. Amma isaan immoo dhufanii warri mootummaa deeggartanis waa mootummaa irraa dhageessanitti warri waboo deeggartanis waboon as ba'ee dhaabbii tokko agarsiisee standing go I stand here kanadha jedhee qeeqa utoonni dabarsiin isa dursitanii hoggana keessan jalattis buluu walii abboomamuu baruun waan guddaadha. Warri mootummaa jala buluu walii abboomamuu mootummaa keessaniif abboomama. Warri waboo deeggartan jaarmiyaa hoggana waboo keessa jiruuf abboomama. Isaan callisaa jennaan callisaa. Isaan gaaddisa jala jira dubbiin kun dhiisaa jennaan dhiisa. Mariin nagaan akka jabaatu akka dhufuuf hojjedhaa. So kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Yaadni tokko ka'eera Banni amma ayyaanaan kaasee kanaadha kaama dubbiin guddoon. Akkanumatti namoo gaduma baheetumaan barama fakkeenyaa fi xiqqashuma malee hatta agartee fakkeenyaa fi waboo deeggarra ka jedhan kan jaalmarroo mallee gara biraatitti farrajuudhaa fi kaanii biibbii waliin maal mari'atanii akkasii shayxaana waliin mari'atanii ka jedhu jira jechuudha. Kan ammoo akkasuma agartee shaneedhaaf kabaja kennee waliin mari'ataa jedha kan mootummaa deeggaruu jechuudha. Hedduutu jiraan jechuun akeekni isaanii baruu fi akkuma reefuu jenne hojiidhaan isaanii miti beekii kan hojjetaatiin jiru kan miidhamaatiin jiru isaanii miti Oromiyaa keessan jiran waan isin ajaa'ibsiisu namoonni yaada akkanaa kana oofanii harki 90 kachuu dandeenyu biyyoota namaa keessa namoota jiranidha jechuudha. Yeroo waa himmaan biraa faallaan biraa kaate kan achi keessa agartee dubartii fakkeenyaaf amma maasii reefuun akkaataa agartee nama intala dhalaa takkaatitti irra guddaa kan miidhamaatiin jiru lola keessatti yeroo kamiyyuu kan miidhamu dubartootaa fi daa'immanii akkasittillee na ilaallata kanaafuu nageenyi bu'uu qabaadha. Kallattii biraatiin ammoo akkanumatti wal farrajuudhaaf yookiin ammoo maqaa biraa walii kennuun kunillee dhaabbatuudha qaba. Garaagarummaa walii kabajuudha qabna. Warri biltsiginnaa deeggara jedhanis kan waboo deeggara jedhanis kan gartee garaagarummaa walii hin kabajne hedduutu jira. Waa'ee garaagarummaa jedhame kanayyuu kan hin beekan natti fakkaata. Oromoo jechuun abaa'oo qofa ta'uu qaba. Oromoo jechuun bakka amma mootummaan aangoorra jira. Biltsiginnaan aangoorra jira. Biltsiginnaa qofa ta'uudha qaba. Tarii I think keessattuu waboo keessanii heddummaataman akkasii duraan jechuu kiyya deeggartoota beekikaa waboo irratti agartu waggaa shanan kana warroota waboo deeggarra jedhan tokko yoo ati ilaaltu faallaa wabooti dhugaa dubbachuuf jechuudha agarre kaa waboo irraa ilaalcha akkasii hin agarre jechuudha waboon Oromoodhaaf qabsaa waboon gaafa gartee fakkeenyaaf kaayyoon isaa kun galma gahee fi osoo bilisoome kattaa ka biltsiginnaa deeggaruleen akkasuma keessumatti ni bilisoomaa jechuudha garuu ammoo ana malee ka deeggaru ka biraa akkasitti diina jechuu miti. Kanaafuu kallattii sanii warra deemanii fi amma ammoo yeroo araaraa kanarratti waan waboon achirraa waboon amma ibsa gabaabaa fakkeenyaaf dheengadda kenneeti jira asirratti ayyaanaallee dubbateeti jira. Haga nuti waan kana galmaan geennee kana jennee waan bal'aa waan irra geennee guututti hawaasa keenyaaf ibsa kenninutti marii araaraa kana godhuun nutu itti jira ka jedhu ibsa kenneeti ibsa gabaabaa keessatti jechuudha. Akkasuma gartee warri mootummaatis akkas ibsa kennuu baateetti shira takka yoo waan takka mul'iseyyuu waan kanayyuu ka gartee jalqaba gaafatee haala kana mijjeessayyuu mootummaadha jedhama jechuudha. Hagasitti ammaaliif akka dhagaan darbatamu amma ni jiran tokko keessattuu aktiivistoonni liif kanarratti dubbatanii akkaatuma gaafa duraatitti shaneen akkasii maalii waan hunda ilaalcha gartee gandaan wal qabsiisanii ganda siyaasaa wal qabsiisanii waan hunda akkasumatti akkuma durisanitti warri laaqaa jiran jiru jechuudha. Akkasuma karaa deeggartoota Oromooti akkuma reefu as keessa dhageessan kana haalli kun jira jechuudha. Kanaafuu ayyaana kanarratti sirriidhe. Kanatti ka'aanu ammoo dubbii murteessituu kan dhageeffadha. Sanyiitu kaase baay'ees mirqaanuu nurra jiru dhugaa isaatti garuu optimisti ta'uun immoo barbaachisaadha. Ni ta'a ni milkaa'a jedhanii yaaduun wanta gaariidha. Ni ta'a ni milkaa'a jedhanii irratti hojjechuun barbaachisaadha. Mirqaaniidhaan wanti hojjetamu gaarii miti. Gammachuu keessa callumadanii decision makingii keessatti emotionii gashuun hin ta'u. Garuu immoo positive attitude qabaachuun wanta gaariidha. Isarratti hundaa'anii waa murteessuun garuu rakkina fiduu ni danda'a dhugaa qaba. Garuu immoo gammachuun qabaatina baay'ee sitti mirqaaninaa jechuu qofa otoo hin ta'in mirqaantanii waa irratti murteessinaa. Utaaltanii bakka tokko hin deeminaa isa jedhu ni fudhannaa. Of faarsuun kun haa dhaabbatume. Nu waboo jechuun kanadha. Mootummaa jechuun kanadha. Nu waa gaaf tokko nama lollee hin beeknu gaaf tokko nama arrabsinee hin beeknu dhugaa keeti. Isin ilaalaa baaneen nu gameennaan as baaneen. Nu gameennaan dadhabneennaan malee. Otoo kana barbaanne har'a jalqabna. Ani tiktaakiin koo waggaa 4 duran baase. Tiktaakii al tokko dhufee viidiyoon ilaala. Faranjii kana afaan ilaala. Waggaa 4 tiktaakii steejii irratti iyyuu hin baanu. So isin beekna wal arrabsuu kana warra hin gashine wali waxaluu kana walirraa gaaf amma tokko iyyuu waliin qusanneedha.
Nuyi kana jedhanii amanuunis barbaachisaadha. Har'a mariin gaafa ka'u of faarsuu keessatti hin galinaa. Wal faarsuu keessatti utoo galle maal qabamoo? Mee isaa yaallu. Yaallee baay'iname. Walaa faarsin warri PP deeggartan warri woboon kun uummata isaaniif jedhaniiti akkas ta'u. Namni utoo jaallatu kana jettanii isin warri akkas jettan mootummaan kuni harka nurraatti qabeera malee akka Tigraay kana utoo godhe faa kana maal jettanii wanta poozitiivii barbaaddanii akkasuma wal faarsuu irratti hojjedha. Amma mariin bakka qabatutti at least amma gaaddisa jalaa waan barbaannu amma ba'utti amma dhumutti kanarratti shaakalliin isaa gaariidha. It's good practice. It will make you more wide versed nama godha. Emotionally stability nama uuma waan ta'eef isatti shaakalaa jedhee assignmentii kanas yoo dandeessan akkana godha. Yoo danda'uu baattani waa'ee PP waan gaarii dubbadhu mannaa Ancufina hudhee yoo du'e naa wayya jechuu taanaan immoo dhuma ustanii taa'u abboomamuudha. Jaarmiyaa jiruuf abbamamanii itti fufuudha. So kanadha optioniin malee negatiivii kanarratti amma yeroo itti hojjetamu miti. Walloluun kun eessayyuu nama jalaa hin deemu adaraa keessan ittiin ariifatinaa. Nagaatu hin argamu nagaatu qaaliidha isarratti haa hojjennu. Waan amma ayyaanaan dubbate kanaadha. Rakkoommaan teenna guddummaan isii tana jechuudha. Keessattuu qabxii boodarra tana. Fakkeenyaa fi namayyuu ani maali cinaachi dadhabaan kiyya yookiin ammoo karaan an jedhe qoftiin sirriidha. Karaan namni biraa hundi isaatu gartee jahannami dhugaadha. Namni tokko waan deeggaru kallattii isaa qofa sirriidha jedheeti jalqabumayyuu ka deeggaru. Ammoo kabiraatiif illee mirga kabiraa kabajuu kanatu dhabame jechuudha. Amma ammoo yeroo araaraa yeroo gaaddisa jiramu kana mee wal faarsuma aadaa haa godhannu haa dinqisiifannu. Fakkeenyaa fi gaafii as keessatti I think namni sun deeggara wabooti wanni inni kaasee tokkotu jira. Waan kana gartee ajaa'ibsiifannee yookaan ammoo dinqisiifannee faaruu guddaadhaan faarsuu hin qabnu. Ta'uu dhabuu danda'a ta'uus danda'a garuu ammoo faarsuu hin qabnu kan jirudha. Dhugaadha faarsitee akka waan ta'uu deemu hin beeknu faarsuun sirrii ammoo ajaa'ibsiifatu waan gaariidha jettee faarsuun dirqama akkuma ayyaanaan jedhe kana jechuudha. Maaliif jennaan akka wanni kun milkaa'uuf ammoo hagasii hoo akka wanni kun milkaa'uuf gaheen anaafatii baachuu qabnu deeggaraan waboodha mootummaan taraa tana waan bareeda godhe karaa nagaatiin bareennachuu waan gaarii godhe jedhee faarsuu wal faarsuu danda'u ofii uf faarsuu qofa bara ofii uf faarsuun tun diktaatarummaa guddoodha. Mootu jechuun warra biyya bulchuu qofaa miti nuti yeroo hedduu deeggartoota illee taatee paartii mormituu illee taatee yeroo guddaan diktaatara jechuudha. Hundinuu faarsuu malee gartee kan faalla sanii deemu hin jiru jechuudha. Mootummaan taraa tana bareeda godhe waan bareedaadha malee jechuun kun akkasuma warri mootummaa deeggarulleen haga waggaa shan guutuu shanee jedhee gartee fakkeenyaaf akka nama shan buluun deemnetti lallabe taraa tana ammoo mee wabooni karaa nagaatiin qawwee dhiisee karaa nagaatiin mootummaa kana waliin mari'atuuni aantummaa uummata agarsiisee jira. Maal qaba yoo kanarratti hojjetame kan jirudha. Kuni eenyumaa'uu nama Oromoo kamiyyuu irratti waliif galama jedheeti yaadaan. Kanaafuu anaa fi ati illeen gahee nuti baachuu qabnu kanaadha. Amma akka araarri kun milkaa'uu fi kanarratti jechuudha. Dhugaadha waan shakkuun waan kana yoo hin ta'in yoo gartee shirri jiraate jechuun ammoo warri achi taa'eetiin mari'atu ka gaaddisa jiru santu anaa fi si caalaa shiraa fi sharri achi keessa jiru hundayyuu qolatu ka beeku gara lameen irraayyuu isaanii jechuudha. Gara biraatiin anaa fi ati gahee kanarratti jechuudha kan nuti hojjetu qabnu akkuma amma ayyaanaan jedhe kana tarii ammoo ayyaana masaniyyuu mana biltsiginnaatiin aan jedhanii jedhe anumayyuu anammoo biltsiginnaas waboos ofee koonis tokkoyyuu naquman qabu an akka nama Oromoo tokkootitti hundinuu dhufee akka yaada isaa kennatee yaada uummataa kana keessaa kamtu nu ceesisuu danda'a kamtu fuuldura nu oofuu danda'a kamtu gartee gaarii miti kan jedhu adda baasuudhaa fi kan jedhudha. An keessaa gabaabseetiin kan isin dhageeffachiise yoo barbaadan ammoo viidiyoo kana guutuu isaa isiniif hin maxxansa. Yaadni bilchaataan amma isa yaada ayyaanaan amma nuudhaame kanarratti haa jabaannu akka gartee araarri buufnu hundi kennayyuu gahee kenna haa baannu anaa fi ati biyya namaa keessa jiraachuu dandeenya anaa fi ati iddoo nagaa keessa jiraachuu dandeenya aayyoo fi abboo miskiintitti gartee akkasitti ayyoo gartee yeroo silaa boqonnaa gaaddisa taa'uu qabdutti gadi baafamtee rasaasaan ajjeefamtu ta siyaasa irraa quban qabne sanniiniif jenneeti saniif yaannee biyya hegeree biyya keenyatiif yaannee qaaloominsa jireenya uummanni keenya haala uummanni keenya keessa jiru yaannee akka araarri kun milkaa'uudhaaf nu hundi kennayyuu gahee kenna haa bahannu isin jechuu barbaada. An Abdul Mobaala Biraayaa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaa tura.